كبدة دبيتها أنا كل وأنا كنا هنيا دبيتها فايدان قال بلاد أوريسها فون اللي نيات لكو قوانيات لكون يادان هاي دركان فون نيات قبل ذا ترى فينا كان في جبر ها ترى فينا كان في جبر لكو ينبر هالسوي في أي كان لبر فون كلا ساكو فاهم إيش كان له بوم بينا كسمين إيه أرانتنا وأنا هران سنجرسيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت فيها سبرا هندي خيسن باكو مجرتانت نجنا ربي سمرقاتو نمون يا سبرا سبسكرايب وتري ما تنتين سبسكرايب ولا تمتادا فيديو لايك شير غولادا أنقر مت نجي ترى دوران درسة نمون نقرت شلا واي شلا سودو تكفيا جوتي والقبته اسم صبا سلطاني صبا مال ما جتن مالي في جلك برتي درارتي وان تكغرت أكم إيه غلامن وان غرتي غلامن ما فيجو هنجرو وان هندينو غرتي أديم سخيسة وان باي راجرات وان غرامو وان تكغرت إيه غلتي غلمان غودف أبسفيس وان باي داتو غلاماچو نموني باي غرتي وان سن هاسوتن صبا سرجين سنجرتو مالودا نموني جتني غرتي كانت وان يتن تسغبا أنا وندافو غرتي وانا سنجو تسغبا دا وان دفوفتاو نما غرتريجو وان دفوفتاو نما غرتن چدا سايدو دا يوتي يرو دوتي سرغي اركوفيسن يرو دوتي چودا إيكيس أداجو سرغي أدا اركوفيسن يرو دوتي چو كان غرتي وان هندي تمرامي وان في غرتي وان تقوداچو كناف أبصر في التاني قرتي كلمتي لكن شنو صبدني اسم كجيب دودا بولانس بديمتي مالو ورثن تسقبا سنف سيدون أكمل سنجة أرانتنا سيدو وجن جرا مالي في إني هرسل كو كيس جرا أنا ما قرتي بك هرسل كو ترى قرتي هرسل كو وجن تاني بك إدو قرتي هرسل كو جرا سيدون أشي جرا achitti wajjin silaqana nyaanne waan jiru hunda wajjin mari'anne achitti akkas biraa deemee jiru. Saayidoon ni jira. Horsiisa lukkuudhaa keessa jira Saayidoon. Horsiisa lukkuudhaa maaliif ijoolleen gartee inni duraan sarratanyaan gartee inni duraan itti dhiisee biraa fi fiigaa ture bakka biraa deemaa ture. Sarratanyaanis boqonnaadhaan fedhaatteeti waan isa gaafatteef jecha saniif jecha bakka horsiisa lukkuudhaatti xiqqisho gartee waan sirraa'u jira lukkuules gartee gara lukkuu 2000 oliiti akkuma gartee viidiyoo gubbaa gartee kanatti viidiyoo guutuu waa hunda isin waraabeen jira ni garteen gaba dhumarratti lukkuuleen tuni gara lukkuu 2000 oliiti killee amma buusuudhaaf xiqqoo hafee jechuudha kanaaf jecha hawaan tokko gartee mijeessuudhaaf achi jira dalagaa biraalleen gartee osuma jirtu dirqama jechuudha kuni gartee horii gartee lafa jiru maallaqa gartee lafa gannaqamaa jiru waan ta'echa waan kana biraa fagaachuun hin ta'u sargilleen gartee kuma jiru jechuudha. Sargin ammoo guyyaadhaan haalli mijaawaa jira. Kanaaf namoonni gartee obsa fixattanii gartee ni sobdanii ni fakkeessanii jetan dhaabbadha. Nuti waan sobaa isin biraan hin geenyu. Wanni hundinuu gartee wanni tahamaa jiru hundinuu gartee waanuma gartee qabatamaati jechuudha. Waan qabatamaan jiruuti. Waan qabatamaan jiru. Kanaaf waa'ee Saayidoo takkara lamarra dubbachuun keenya waan gartee afaan qabna jechuudha. Maaliif wajjin jirraa waan jiru isin biraan ga'uudhaaf yeroo hunda halkanii guyyaa xaaraa jira. Isinis dhagoo feetan. Waan gartee nuti keessa jirru waan gartee Saayidoo fi ayyuun keessa jiran isinis dhagoo feetan. Nuti kanaaf gartee isin biraan geenye malee hojii dhabneeti miti. Anama hojii baay'een qaba. Osoon hojii baay'ee qabuutiin hojii Saayidoo illee gartee isiniif dhiyeessaa jechuudha. Waan gartee isin dhagoo feetan jecha. Isintu dhagoo feetaree antanaafin isin dhiyeessa malee yoo gartee hin feenu nuuf hin dhiyeessinii bakka hin feenu tan immoo namni kafadhu sun jira. Saniifin nuti isin dhiyeessinaa maaliif waan takka eegalanii salphatti gartee galmaan ga'uun hin jiru. Dammi mi'aawu damma tokko gartee morachuudhaaf gaaguroo keessa dabarteeti waan baay'ee gartee kanneessa gartee ciniinee laalaa mi'a keessa dabartee damma isa nyaataa jechuudha. Malee salphatti nyaachuu hin jiru. Saayidoon ammoo mixiyyoo sana gartee daandii gubbaarratti xiqqeessee
xiqqeessee jechuudha. Akkasitti gartee qaanyii godhee dhiisuu waanuma hin taane. Kanammoo namni hundinuu ni beekaa jechuudha. Sargiin akkamitti sargiin hin taane? Hayi. Waan sargii malati dukkanatti lafaana. Sargiin dirqama. Fuudhuun dirqama. Yoo fedhallee gartee fuudhee ifaa godhatee wajjin gangalatee achi booda dhiisee haa deemu malee ammaan tana ammoo muciyyoo tana gartee muciyyoo tana akkasitti daandii gubbaa salphisee piraank dhaqee salphisee dhiisuun waanuma hin taane. Isinummaanuu gartee sammuu teessanitti yaaddanii? Hayi. Maal jechuudha gaa? Maal jechuudha mee? Isinummaanuu sammuu teessanitti yaaddanii maal jechuudha? Hayi. Sargiin hin jirtu kami gaa? Sargiin dirqama. Dirqama waan afaan qabne. Hayi. Dirqama. Dhugatti. Saniif nuti waan jiru ani yoo halkanii guyyaa isin biraan ga'uudhaaf dirqama jechuudha. Dirqama kan nama jira. Dirqama kan nama jiraan. Hayi. Anamma halee bakka lukkuutiin oolee arra ganama achiin oolee seetaan wajjin gartee lukkuu tana gartee keemikaalatti facaasnee obaasnee qoricha waan baay'ee dhagachin. Lukkuun horsiin lukkuudha xaaxaa baay'ee dhaqaba. Ammas lukkuun tuni akka isin hin dhumne akka isin hin duune qorichaa jira qoricha godhamuuf jira. Muuziqaa banamuuf jiru lukkummaan tunu muuziqaa dhafeeti kilaasika feeti. Akkasiin gartee wal nyaan yoo gartee muuziqaa wayii kilaasika yoo hin banneef dhugatti wallahi muuziqaa wayii kilaasika yoo hin banneef yoo wannummaan takka maddiidhaa fifiidee walitti oriitee wal fixxe jechuudha yoo sagalee bira dhageesse jechuudha. Sanifuu nama gartee bira taa'ee eegee bishaan obaasee nyaata kanneefi seeraan kanneefi eegumsa godheefi yeroo mana lukkuu horsii sanatti akkanumatti ol seentu uffata ifii godhatu jira akkasiin isa akka gartee summiin gartee isaan summiin gartee isaan hin balleessineef qoricha gartee uffata godhatee seentu jira. Qoricha gartee miila keetti godhatee seentu jira. Saniif Sayidoon kana biizii ta'e malee waan biraatii miti. Sargiin ammoo waan hafa hin qabne. Dhugumatti waan hafa hin qabne. Kana namoonni gartee sargiin hin jirtuun akkanumatti gartee nutti taphatanii warreetan immoo waan akkasii inuma yaadina. Waan akkasii inuma shakkina. Dhugumatti ayyuu tana ayyuu jechuun nama daandii gubbatti gartee Sayidoo fi Mubeen salphisan jechuudha. Salphina isin gartee oolchuudhaaf niqaa godhatee fuudhunsa waan hafa hin qabne. Waan hafa hin qabne. Dirqama jechuun kun dirqama. Hayi. Biyya guutuu harkee bara. Saniif dhaabbadha dura dhaabbadha dhugatti ani isin ijaan jira. Akkasitti galatuma ulfaadhaadhaan ammaan tana haasan danda'u dadhaban jira. Dhuguma dadhaban jira. Araana dhukkuba. Halee bakka horsoo lukkuu sanatti foolee wayina seentee ani saana san qabaa. Funyaan guutuun cufamee jira. Saniifuu nurra dhaabbadha nurra bashina. Isin jaalalaa isin kabanya waloofiyo. Isin jaalalaa waan ta'u hundaa'u isin biraan geenya. Isin garuu viidiyoo laayik shar godhaa. Komentii keessan barreessa. Waan isin dhagame yaada keessan barreessa harkuun qabu barreessa. Garuu sargiin hin jirtu warree jettanii shakkatan dhugumatti kan agartee of keessaa baasaa gata. Isin ijaani galatuma ulfaadhaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa. Lukkuuleen tuni lukkuulee Sayidii yeroo dabrigaa lukkuu 30 bitee maal jee dubbata Sayidoon lukkuuleen san lukkuu bashaaraati. Lukkuuleen tuni immoo faranjiidhaati. Saniifuu garaagarummaa guddoo qaba. Yoo lukkuuleen 30 gartee Sayidoon fan yeroo dabre bitan san yoo hatamtellee asii dhufu goone fuune geessinaaf rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru garuu lukkuulee faranjiiti. Hundaafuu galatuma ulfaadhaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa viidiyoo laayik shar godhaa namoonni gartee yaasuu gara subscribe gootanii maal hin ta'in subscribe godhaatii maayitaadha. Thank you guys. I love you. Awwaal isa Wallahi. imarti mu. Tijjaara ilaali. Kan mallee qabdi qabeenya qabanii. Maashaallah talaala guys. Guys hojii galla jira guys hojii galla jira kun alaala.